Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu Oromooti guutuu addunyaarra jirtan bakkuma isin jirtan maratti salaamtaan tiitaraniirraa burqite gaara tabba baatee sinaadha qabdu isiniin jecha warri namantaa bishaaleen shama harka fuune isiniin jecha arraan tanaa warrani madaatii fuula madaatiin isin fixee jechuu warroonni kiyyaa faayataatiin isin fixanii jettee yaada to killee abbaa takkanii qopheeffatta tutto abbaa takkanii qopheeffatta irdii mankaa lama mankaa xixiqqaa abbaa lamanii qopheeffatta. Kanatti aansii ammallee aanan dhukkee aanan niituu jechuudha. Mankaa lama guutuu ni qopheeffatta. Kana booda walitti bulbultee jechuudha. Egaa walitti bulbultee booda hedduu walitti bulbulta. Harka jabaadhaan walitti dhohita. Egaa walitti dhohitee booda mankaa lama akkuma argitan kanatti mankaa lamatti goota. Egaa mankaa lama kana lamee waliin nayiteen booda hedduu harka jabaadhaan walitti dhohita. Egaa walitti dhohitee booda muraa xoxxoo irraa cuunfite san ni fudhatta. Akkuma isin argaa jirtan walittiin dhahu jira. Walittiin dhaha hedduu gaa walitti dhohita. Osoo waa xiqqoon ta'in hedduu dhohitee wal keessa nayita jechuudha. Akka wal seenu goota. Killee fi aananii fi irdii wal nayita. Akkuma isin agartan akkatti wal naqamtee jirti jechuudha. Likki walitti dhahee jira. Egaa walitti dhawamtee isii walitti tolchitee booda bas loomii xoxxoo muraa takkitii ta'e isiirraa cuunfite san fudhattee egaa isii fudhattee booda as garagaltee isii tana fuula keetiin dibattaan jechuudha. Akkana fuula kee dibdaan fuula keetiitti maxxansitee likki dibdaan jechuudha. Dibdaanii hoggaa akka dibdeen booda daqiiqaa 15 akkana tursiistee firaa dhiixa jechuudha. Akkuma asirraa agartan daqiiqaa 15 akkana tursiistee firaa dhiixa jechuudha. Hedduu qabdee dibattee jechuudha. Akkatti akkuma haalumaan amma hin dibachaa jiru kanaan argitan jee yaada. Dibdee itti qabdee hoggaa akka dibdee booda namnoonni madaatii finniisni isinirraa kutee isin gugurraachee madaatiin foolii uraa isin qabu jechuudha. Haala kanaan ni fayyadamtan wallahi isinirraa kuta jee yaada. Waan fi fayyadamee jiru jechuudhaani waan inni fayyadamee jiru fayyadamee jiraalleedha. Haala kanaan fuula kee nyaaraan fi gadhammas nyaara hedduu nyaaraan fi tuqinaadha. Bikkuma finniisni gurraachame san hedduu fi qabdee fi riide jechuudha. Oguu kanaan akka ifiriidii booda xumurarra bas oguu akkatti ifiriidii booda daqiiqaa 3-4 akkana ifiriidee jechuudha. Dhaabbattee matti ifiriidaani. Egaa akkatti ifiriidee booda qaama si gaseena jechuudha. Oguun si gaseena daqiiqaa 15 akka tursiistee firaa dhiixa. Guyyaa tokko fayyadamtee haraan kunneen maal jechuun hin jiru. Deddeebitee torbee takka akkana fayyadamtee kunoo nagaafatte jechuudha. Warroonni kiyyatti madaatiin isin fixee finniisni isin fixee waan olillee kana olillee beektan koomentii jalatti naa barreessaa. Hedduu wallahi finniisaan na dhufe finniisni fuudhana balleessa jechuudha. Duumas kana dhufe narraa kutee na gugurraachamu. Maal jennaan gugurraa iskiriin irratti argitan kana. Talbaa yookiin akka aadaa keessanittiin beeku talbaa yookiin qoonxaar jedhama biratti. Talbaa kana haala kamiin fayyadamta haala ati fayyadamtuun sittiin hima an faana buutee dhaggeeffadhuun siin jecha barbaada. Ammas yeroo hedduu finniisni akkamitti nama gurguddata. Finniisni kun akka itti nama gurraachamuu danda'u harkaan tuttuutee harkaan akka if dhiibuu madaatiin ammoo aararraa cinqiirraa kanarraa si dhufa aara cinqii kanarraa feeguudhaan qabdan jee yaada. Shamarran keenya jechuudha. Warreen biyya arabaa keessa jirtan hedduu biyya ambaa keessa jirtan yaada baay'istanii tana onni madaatiidhaan isin fixaan biraan jirtu madaatii finniisa haara hiraar cinqii kanaaf raadhistan bas wanni hundinuu isinirraa hafti jee yaada. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa wallaahi inshaallah warra itti fayyadamee irraa kutu rabbii isinaa taasisu warra fayyadamus rabbii isinaa taasisu inshaallah biiznillah. Hanganumatti ni daawwadhaa nan dhaggeeffadhaa isin jecha barbaada. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa. Akkuma asirratti argitan qoonxaa talbaa jechuudha. Talbaa bilcheessita. Eega bilcheessitee booda hedduu walitti rukutta. Eega inni bilchaatee booda jechuudha walitti rukutta. Akkasuma fuula kee dibatta. Eega fuula dibattee booda fuula kee guutuu si jiisa. Madaatii uraa qaama keetii keessa si gaseena jechuudha. Sirraa hucciisaa
akkiitti maswaan fayyadamee jiru fayyadamee jira gugurracha kanallee ammas qaama si gasseenii eeguu harka jabaan dhiqattee maal jettee sirraa kutaa kanatti aansee ammas isa haala gariin yani itti yaadanii osoo guyyaa takka lama fayyadamuu hin taane yeroo hedduu itti deddeebitee yoo fayyadamte sirraa kutaa jechuudha. Ammallee itti qopheeffatta akkasuma timaantimii qopheeffatta asitti sukaaraa qopheeffatta waan hanga kana yoo waliin harka keetii tahee miila kee fuula keetis tahee dibatte jijjiirama guddaa fida jechuudha. Hedduu bareedaadha. Finniisa ammas si gugurracha mukaan harkaan dhiibdee ofirraa baasti jechuudha. Bakka sanii yoo qabdi haalaan riide sirraa gurraacha san sirraa dhabamsiisa jechuudha. Haala gaariidha yoo itti fayyadamte akkaataa fayyadama keetiitiin sirraa deema jechuudha. Saniifuu akkaataa fayyadama keessanii haala gaariidhaan fuula keessan irratti xiyyeeffannaa fudhadhaadha. Itti hojjedhaadhaan isiniin jecha barbaada ijoollee tiyya qaalii isiniin jaaladha isiniin kabaja. Onni tiyyarraa warroonni dawaa fuula madaatii waan akkana nu deebisii nu hojjedhu jettan like godha subscribe godha comment jalatti naaf barreessaa waan isin barbaadan isiniif hin dalagaan isiniin jecha barbaada. Warroonni fuullee akkatti isin gugurracha ammas gugurracha mana haala akkatti isin irratti haafu viidiyoo biraa irratti illee ammas haala gaariidhaan kan hin fidu tahaa qopheessee jira. Dawaasin jechuudha. Eefillee ni gurraachamee jira. Killee habbaa takka ni qopheeffatta. Xaasaa tokko gacaabsita jechuudha. Itee bitaa ammallee. Egaa killee qopheeffattee booda irdii malaaqaa takka itti naqxa. Walitti bulbulta. Hedduu walitti dhooyta jechuudha waan hanga kana. Egaa walitti dhooytee booda fuula kee dibatta jechuudha. Egaa fuula kee dibattee booda chaanala kee kana like share subscribe godhi. Like godhi waan guddoo sirraan fudhatu. Like godhi yaada kee komentii jalatti naa barreessi. Waan si dhibee waan silaa si dalagu kee barbaaddu komentii jalatti naa barreessi jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jaladha warahmatullahi nagaa nasura. Bye bye.